daqiiqaa lama si kenneera. Eessa turteeti? Maqaa keerraa kaasa. Kan hin maqaan koo isa kana jaallatamaa kana isaanuma na jaalatantu na baasanii. Garuu bakka itti daladhee guddadhe kan hin daladhe godina Jimmaa Aanaa Gommaa baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti hin daladhee guddadhe yeroo dheeraadhaaf garuu biyya keessa nama hin jiraanne jechuun hin danda'ama. Waggoota dheeraaf biyyuma garaagaraa keessa ture. Ulfaadhu galatoom. Yeroo dhiyeenya kana yaani biyya biraa turte moo nam tokko baga wal argitan jedha. Nam tokko immoo waan danuu babarreessa gatitee fi biyya biraa turte moo namoota hin beekne jira jala. Biyyuma keessaa wal argattan moo biyya biraa turte ati kanaaf gaaffii kan biraa qabna gatiteef ati biyya biraa turte biyya namaa dhattetta moo biyyuma keessa taa'aa jirta siluma. Ani biyya keessa hin jiru biyya Suudiin ture waggoota dheeraadhaafi. Beeraanis immoo kan wal argine manuma yaalaatti sababa dhukkuba isaatiin. Ayyee isa bira naannaqiniiti galatoomi biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraataa turte akkuma gommittiidha. Ijoollee aggaaroo seenaa hojjetanii anaa kan walitti qabdee jirtu intala aggaaroo tokko Samiiraa jedhamti. Anas Oromoo naaffeeraa bakka tokkotti. Anis dhiyaachuun barbaada bakka. Galatoomi obse. Amma gaaffiin keenya suuraa kanatu miidiyaa irra deddeemaa jira. Mubee gaafa qobaa, mubee gaafa obsee, mubee gaafa hundaa jechuudha. Akkasitti erga gaafanneen booda gara keetti immoo gara obseetti yeroo darbinu obseeni mubee wajjin yeroo inni fayyaa qabu wal beetti moo yeroo inni akkasii kana wal beetti moo erga inni fayyaa dhabee akkas ta'eeyyi wal barte. Gaaffii bareedaadha. Mubee duraan hin beekwani. Namatu na erge sababuma dhukkuba isaarratti addunyaadhuma keenya Nuraddiinshaa fi waliin haasofna yeroo dheeraatti illee hin beekta. Meesenjeraan natti barreessee viidiyoo sanatti ergee gaafa jalqaba osoo miidiyaatti hin bahin. Sababa makkaan keessa jiruuf jechuudha. Dhaqee adaraa mucaa kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana Arabaatti. Akkas carraa ta'ee hin dhanne nama baay'ee dura koo dhaqee. Guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti bahee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadde dhaqee. Akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsanaa kenne Nuraddiinshaa fi guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalaatti. Dhattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokkos nutti marii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu obboleettiin keenya kuni haqa namaa dhossuun hin taatu amma gaa dhufeetanii waan lama wayii isinitti himaa. By the way tarii kan itti bultii kana kan itti haala galfattu rabbii siidhaaf gochuun mala. Obsee gaafa Liibiyaa ijoolleen Sikkoo Mandoo, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Oromoo kutaa 11, ijoolleen Lubbaabor obsee yoo dhiqqan beenne gaafa Facebook irratti ijoolleen 5 Liibiyaa keessatti nu jalaa qabamanu namni jalqaba kooyyuu sagalee ta'a ture isiidha. Garuu fuulaan baatee akkasitti teessee osoo hin taane gara Facebookiitiin gara guruppii WhatsAppii adda addaa hidhuutiin ijoolleen Liibiyaa keessa jiranu keessattuu maatiin obboleewwan keenya Aishaa Hajinamoo Tamimaa Tilmoo Kiimoo obboleessa keenya Naziif Rabbi rahmata isaaf godhu Liibiyaa ijoollee Sikkoo Mandoo lammaan sanaa Miskuu Abbaa Nagaa yaadattu jedhee beeka 2019 Facebook irratti namni adda durummaadhaan guruppii adda addaa hidhee lakkoofsa 5 oltu jalaa gubate guruppii waan hiitu jechuudha. Namoonni tokkos immoo wanni kun kijibaa maal beektu ajandaa waa hedduutu deemaa ture. Sana hunda dandeessee obboleettiin keenya anaa wajjin halkanii guyyaa namni ijoollee Liibiyaa keessa baasuu keessatti qooda leencaa qabdu obseen isii kana warri gaafa sana sagalee isii malee fuula isii hin beekne profaayilirallee quraana yookiin waa biraa kaatti malee footoo isii kaattee hin deemtu obseen gaafa Liibiyaa sana ijoollee waggaa 6 dura jechuudha. Waggaa 6 dura sagalee isii beektu obsettiin gaafa ijoollee Liibiyaa baasuu irratti bu'aa turte gruppii keessatti isin hirmaachisaa turte akkaawuntii maatii irratti maallaqa akka galchitan kan eegaa turte moderatorri yeroo sana antanaa keessatti admiiniin obsee kana
galatoomii akka jettanii mucaan kun jabduu intalaa akka taatee fi ilmoo namaati sagalee ta'uudha dubartii dhiira jechuu kan barbaachifne obseen ajaa'iba danuu hojjetti jedheen ergaa fuulaan ba'uu eegalte ajaa'iba danuu gara fuulduraattis hojjetti waan kana irratti jedheen abdii guddaa qabaa uummanni Oromoo hundi keessaniyyuu galatoomi jedhaanii warri gaafa sana immoo obseen kun eenyuun jedhaa turtani kunooti adda isinii baateetti isiniin jedhaa guyyaan ga'ee jennaan obsee keessan obseef mubee wal arguudha kanaaf miira keessan jalaan galina galatoomaa maashaallah rabbi waliis isin adiisu nama oggaa kana ammoo ilmoo qabatee ilmoo mubee bakka ta'us hin jibbinu ilmoo obsee bakka ta'us hin jibbinu silamanuma bareedduuwwan keenya ilmoo qabattanii akkasiin gidduutti dhuftanu abdiin qabaa fataa jedhaati itti faashi gidduudhaan galuun barbaannaan aasaa keessan barbaada addanamni kan koo amatamee kadhage ishi sana booda jaalalli gaafatamee obseen dirii kaaftetti yaani lakkii hin barbaadu akkasii biiziidha heerumuufanii nama biraan na janaa jira aasaa keessa buusuudhaan kanaafani. Haala mana yaalaa biyya kanaa waan hin beeku. Biyyattii keessatti yaadni mana yaalaa keessaa namaaf hin nyaatamu. Nyaata soo gidda hin qabnetu dhufa hawwama garaagaraa. Nama kanaaf immoo waan dhiigni baay'inaan irraa ba'eef silaa kan barbaachisu qallaba ture si galee. Akkasumatti osoo dubbadhuun gaafa carraa argadhutti dhaqee akka nasiibaa ta'ee gaafa carraa argadhee dhaquyyuu nyaata hin geesse hin nyaanne ruuzii. Ruuzii kanatti jedhanii taa'anii nu eegan dawwaleen dhanni anziim jedheetuma dhaqee. Saati darbaan dhaqee bakka tuyyuu haalli nu mijatu ture bilbilli isaallee hojjetu ture yeroo sanatti ijoolleen naa gosa kanillee dooruma jarri Mustafaan kun dooraa fur qofa abbaan natti mee doora 8 naan jedhee baay'ee tokko zooraa turre yeroo naqutti irbaata nyaateera. Kanuma maqaa gaafa sana gaafa jalqabaa akkasumatti ilaalee taa'atuma bulleechumaan ganama gali'an bira. Obse ijoolleen yeroo sana si argan keessaan naa barreessaa jiru kan dawwalamaa jira tokko tokko miutii kanaaf kan qabadha kun akkuma targaartu bilbilamaa jira waan ta'e dhugaafadhu gaafuma dhattu sana isiini ija isaa keessa laalaa turte mubee ija isaa keessa waa tokko nyaatallee kanatti qabdee ijuma isaatu laaltu faa itti garagalchite nyaata fuutee dhatte ka jedhu faa jira gaaffiini ija keessa laalaa turte ka jedhu jira bareeda wanni akkasii kuni. Hayyega gara gaaffii keenya ittaanutti immoo dabarfanna obsee dhattee argite galatoom ulfaadhu gara gaafummaadhumaan obboleessa kee kana gaafa obboleessa kee gaafasii hadha jaarsa kee ilaaluu dhattee kuma nama tokkotti erga dhattee ilaalteen booda immoo bilbila wal jijjiirtanii gaafa sana sobni hin jiru immoo dhugaadhuma dubbatama situ bilbila kee naa kenni mubee jedhee immoo isatu naa kenni jedhee waluma gargaaruudhaaf gaafa sana waluma deeggaruudhaaf haa ta'u. Bilbila kee naa kenni mubee itti fudhattee baate moo mubeetu bilbila kee naa kenni obboleetti koo siin jedhee bilbila fudhatte. Kan gaafa sana bilbilli isaa zeeniin achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kenni. Bareeda wanni akkasii kuni hayyega gara gaaffii keenya ittaanutti immoo dabarfanna obsee dhattee argite galatoom ulfaadhu gara gaafummaadhumaan obboleessa kee kana gaafa obboleessa kee gaafasii hadha jaarsa kee ilaaluu dhattee kuma nama tokkotti erga dhattee ilaalteen booda immoo bilbila wal jijjiirtanii gaafa sana sobni hin jiru immoo dhugaadhuma dubbatama situ bilbila kee naa kenni mubee jedhee immoo isatu naa kenni jedhee waluma gargaaruudhaaf gaafa sana waluma deeggaruudhaaf haa ta'u bilbila kee naa kenni mubee itti fudhattee baate moo mubeetu bilbila kee naa kenni obboleetti koo siin jedhee bilbila fudhatte. Kan gaafa sana bilbilli isaa zeeniin achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kenninaan fudhadhee dhaqee dabooleetuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. La bilbila dabarsuufi bilbila dabarsuufi koo dabarsuufi isa naannoo koo biraa gala. Oiga, asitti nakarara bus naanuma uffattu malee waan biraamti. Gaafa sana nama wayitiin dhageessi jechaa turte ishiin namicha sanaan aseetee faatti dawwalaa turte. Bakka kana akka itti himuudhaaf bakka hin jiru kana akka itti himuudhaaf nama baay'eetti dawwalaa turte. Namichi suni ofii silaa isiidhaa waliin dhufuuf bakka kan koo waan beeku jennaan isiin lakkoofsa kan ka'uun qabdu ture. Bilbilamaa jira. Waan ta'e dhugaafuma dhattu sana isiin ija isaa keessa laalaa turte mubee
ija isaa keessa waa tokko nyaata illee kanatti qabdee ijuma isaatu ilaaltu fa'aa itti garagalchite nyaata fuutee dhattee ka jedhu fa'aa jira gaaffiini. Ija isa keessa ilaalaa turte ka jedhu jira. Bareeda wanni akkasii kuni. Hayyeega gara gaaffii keenya itti aanutti immoo dabarfannaa. Obsee dhattee argite galatoom ulfaadhu gara laafummaadhumaan obboleessa kee kana gaafa obboleessa kee gaafasii hadha jaarsa kee ilaaluu dhattee kuma lama tokkotti erga dhattee ilaalteen booda immoo bilbila wal jijjiirtanii gaafa sana sobni hin jiru immoo dhugaadhuma dubbatama. Situ bilbila kee naa kenni mubee jedhee immoo isatu naa kenni jedhee waluma gargaaruudhaaf gaafa sana gaafa sana waluma deeggaruudhaaf haa ta'u bilbila kee naa kenni mubee jettee fudhattee baate immoo mubeetu bilbila kee naa kenni obboleettii koo siin jedhee bilbila fudhatte. Gaafa sana bilbilli isaa zeeniin achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kennaa fudhadhee dhaqee dawoleetuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. La bilbila qoe bilbila dabarsuuf siin bilbila dabarsuuf koo dabarsuuf isa naatu qaba gala. Oiga. Asitti na karaarra buus naanuma oofatu.